namni waggaa 30 olii keessatti iyyuu hin argamu ture tokkotti lama kan ta'u immoo ijoollee durbaa turanidha ijoolleen durbaa akka kanatti qabamanii qullaa isaanii gurguramu turan bara Minilik dura dooniin itti garboota gurguranidha itu Minilik hin dhufin bara Haayile Sillaasee faa bara mootummaa Gondor bara mootummaa Aksum mootummoota duraanii markabni isaanitti nama guuran nama 200 amma 600 itti kan baatudha bara Minilik garuu kan isaan fidanii nama 1,500 amma 2,000tti baatee adeemuu kan danda'udha amma gaa inni maximize godhan jechuudha potentialin isaa hin guddate jechuudha misiyoniin John Mayer jedhamu tokko firasaa Theophilus Waldamir jedhamu tokkotti bara 1986tti xalayaa barreesse akkas jedhe misiyoniidha namichi kun nama wangeelaati firasaa Theophilositti xalayaa barreessa akkas jedha I am sorry to hear from the people that King Minilik again allows the traders to carry on their horrible business of the slave trade. This sad news was confirmed by the fact that slave dealers brought 600 young Galla girls, jechun Oromo girls, with many boys and joined our caravan towards Tajura. Missionin kuni biyya keenya keessa biyyatti galaayra Tajura iddoo jedhamutti iddoo markabni buufamutti adeemaayra. Nangadde markaba keenya itu itti adeemaa jirru warri gurguranii fidanii ijoollee durbaa girls 600 ijoollee durbaa Oromoo 600 fidanii markaba keenyatti guuranii fudhatanii sokkanii gaafan kana argee nangaddee jedheetu Theophilosiif xalayaa barreessa ijoollee durbaa 600 haadha isaanii abboota isaanii jalaa guuranii fuudhaniitu gurguranii jechuudha egaa shamarran Oromoo gabrummaan qabamanii gurguraman baay'een salphaatti tu gadi hin jedhin yeroo baay'ee hin falmu turan ijoolleen durbaa Oromoo hin falmu hin neekkamu hin aaru turanii jedha salphaatti gadi hin jedhan turanii ishee xixinnoo yoo ta'e malee warri xixinnoo of beeku hin falmu turanii namni biyya bahaa tokko from the east akka jedhee barreesse waa'ee durba Oromoo tokko namicha tokkotu Oromoo tokko qabee gurguruudhaaf garbootatti makee gurguramuu fididde akka jedha durbi kuni biyya Oromoo keessaa qabamtee gabaa Kaayirootti gurguramuu dhufte garuu dheekkamtu aartu loltu didduu fi finciltu waan taateefi gooftaan ishee mana qofaatti kiraayii fuudheedha dadhabe ishee jiraachisa tureedha gabaattis uffata miidhagaadhaanii yoo baaseyyuu kan miidhagina ishee raajeffatu hedduudha kan ishee bitachuudhaaf fedha godhate garuu hin jiru tureedha maaliif hin eekamti waan turteefi defensive waan turteef kanaaf cal jedhanii hin adeemne ijoollee yoo ta'an iyyuu jechuudha durboota Oromootti gurgurama Oromoo keessaa gurguraman keessaa tokko kana fakkaate turte kuni Indiyaatti kan gurguramteedha durbi Oromoo tokkos limmuu iddoo jedhamu keessaa qabamteedha limmuu iddoo jedhamu keessaa qabamtee Jiddaa Saudi Arabiyaatti gurguramte achis namni Indiyaa tokko dhufee ishee bitatee gara magaalaa Boombeetti gurguramte achitti fudhatee galee Indiyaa dhatte mucaan sun barasan durbi Oromoo kuni gooftaa ishee jalaa baddee gara mootummaa Indiyaatti iyyata dhageessifattee gargaarsa warra Ingiliziitiin birmadummaa argachuu dandeesseedha durba Oromoo limmuu keessaa baatee Indiyaa keessatti bilisoomteedha jechuudha namni Ronald Seagal jedhamu tokko yeroo barreessu waa'ee Oromoota gabrummaatti gurguramanii akkas jechuun ibsa within the traditional large market demand for Ethiopian slaves namoota Itoophiyaadhaa dhufanii gabaansa ho'aadha baay'ee barbaadamuudha particularly prized were the Oromos keessaayyuu gatii guddaan kan bitaman warra Oromoodha this is by no means exclusively for their light complexion didimoo waan turaniif mitiidha since they came in varying shades to the darkest inni kaan amma gurraacha limitiitu kan gurraacha jira Oromoo keessaadha they were sought for their commonly slim qaqalloodha regular feature qabu salab ijisaanii mimmiidhagaadha and rifeensi isaanii immoo luuccaa dhedheeraadha market convention gabaa keessatti ijoolleen dargaggoonni durbaaf dhiiraa kan isaan beekamanii they were ascribed peculiar beauty to the Oromo girls and peculiar intelligence to the Oromo boys sababii kanaatii fi intelligence isaaniitii fi miidhagummaa isaaniitii fi gabaatti gabaan isaanii guddaa tureedha amma gaa background waa'ee bittaaf gurgurtaa garbummaa finneerra amma gabaabsine waa'ee Onismoos ilaalla keessaa fuune
namooti baay'eedha Oromoo keessaa kan gurguraman hundreds of thousands garuu hin beekamu seenaan isaanii garuu kan beekamu keessaa tokko baay'ee kan beekamu Onesimoos Nasiibi hiikaan maqaa isaanii duraanii hiikaa awwaajii ture hiikaa awwaajiiti maqaan isaa yeroo of waamu yeroo baay'ee macaafa isaa keessatti kan inni ittiin of waamu hiikaa Onesimoos Nasiib nama biyya Oromoo fira Oromoo hundumaa jedheetu of waama nama biyya Oromoo fira Oromoo hundumaa jedheetu of waama hiikaa awwaajii bara 1850 keessa iddoo Hurrumuu jedhamu Ilubbaabor keessaa naannoo Ilubbaabor keessatti dhalate ijoollummaadhaan abbaan waan irraa du'ee fi haadha isaatu guddisee haadhaa fi ilma duwwaadha kan jiru malee mucaan hin qabu ture egaa akkuma ijoollee hundumaa mucaa waggaa 4 ta'ee ituu qe'ee keessaa taphatu haati biran jirtu abbaan biraa du'eera achi qabameetu gurgurame kanaafi akkuma warra kaanii innis carraa sana jechuudha naannoo kanaa fuudhee ituma gurguramu si'a 8ffaatti dhufee as Masawwaa ga'e bakka Hurrumuu jedhamu tokkotti eega qabame kaasee hanga Munzangir nama jedhamutu bite Munzangir bira ga'utti gooftolii 8 tajaajileera isaan keessaa isa tokkotu maqaasaa Nasiib jedhee moggaase nama macaafa qulqulluu keenya nu hiikee seenaa kana keessaa biqilee jechuudha kanaafi seenaan kun himamuu qaba beekamuu qaba seenaan sirni bittaaf gabrummaa bara sana namaa kan ture slave trading namaa gadi qoramee beekamuu qaba achi keessaa ba'e waldaan keenya achi keessaa ba'e kiristaanummaan keenya Onesimoos Nasiib bara 1870tti nama waggaa 15 yookiin 16 ta'eetu jiru Werner Muzangir schoolariin biyya Swiss tokko isa bite namni kuni qorataa biyyaa fi Masawwaatti hojjeta French British fi Gibxiif hojjeta namichi isa bite namichi kun biteetu bilisoomsa Onesimoosiin biteetu deebisee warra misiyooniidhaaf kenne warri misiyoonii akka kanatti simatu gaa faarfannaa barsiisuu akka kanatti dhufee warra akka kana keessa amma waldaan keenya amma miliyoonii 5 kan ta'u amma wangeela afaan Oromootiin dhaabbatee inni faarfatu jalqabasa warra akkasitti taa'ee gurgurame keessa tokkotu qaanqee wangeelaa dhuftee garaasaa keessa lixxee achiin ibsaan isaa walga'e maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu salphaa miti seenaa Waaqayyoo ittiin hojjetu waan Waaqayyoo hojjetu Onesimoos egaa yeroo achi Muzangir isa bitee warra Swidiniitiif isa kenne Onesimoos mana luba Lundaal keessa tajaajilaa mana jaraa taa'ee waggaa 2 erga tajaajilaa ta'e booddee waggaa 2 booddee gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanee fudhatee cuuphame bara 1872tti cuuphame cuuphaansaa maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluutiin namichi kun erga cuuphame hafuurri qulqulluun dhufee Oromootti gale jechuudha maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu mee ameen jedha maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu mee gaashaan hallelujah hafuurri qulqulluun dhufee itti gale gaa Onesimoos Nasiib misiyooniin Swidinii Oromoo wajjiniin hojjechuudhaaf yaalii bara 1865 eegalee mootummoonni Abashaa yeroo isaan dhufan Swidiniin as kaaba Awurooppaa keessa jira kaaba Awurooppaa kana keessaa gad dhufanii biyya Oromoo kanaan wangeela ga'uudhaaf erga gooftaan itti dubbate kaasee wangeela nuun ga'uudhaan yeroo dheeraa yaalan iyyuu malee mootummaa Abashaatiin daariin galaana diimaa waan cufameef itti darbuu hin dandeenye yeroo dheeraadhaaf bara 1865 kaase yeroo baay'ee kan qoroqqoru yeroo baay'ee kan jara kanatu akka isaan abdiin kutanne kan godhu garuu Krampf ture Ludwig Krampf biyyi isaanii Ormaaniyaa haa jedhamu jedhee biyya Oromoo kan jalqaba moggaase isa Ormaaniyaa haa jedhamu biyyi isaanii jedhee namni kun jalaa jarjarte namni kuni jarreen kun akka isaan abdiin kutanneef biyya Jarmaniitti yeroo hundumaa xalayaatti barreessa ture abdiin kutatinaa yaalaa Waaqayyoo isinitti dubbateera yaalaa jedheetu dhaabuu didee gooftaan kaasee jarreen sun dhufaniitu yaaluu jalqaban yeroo baay'ee garuu expeditioniin inni jalqaba the first Oromo expedition jedha Gustav Aren nami jedhamu gaafa barreessu Professor Gustav Aren inni maal jedha wangeela ittiin ga'uudhaaf the first Oromo expeditioniin hin cufameedha balballisaa hin cufamee akka kanaan as Masawwaa bira taa'u turan Asmaraa keessa Eertiraa keessa amma gaa Eertiraadha kuni
Eertiraa kana keessa masawwaan as jirti. Masawwaa kana keessa ba'anii biyya Abashootaa kana bira darbanii biyya Oromoo bira ga'uun baay'ee salphaan turre. Kanaafuu bara dheeraa masawwaa daarii Eertiraa iddoo Munkullu jedhamtu. Baay'ee barbaachisaadha iddootti kana yaadachuun seenaa keenya keessatti. Iddoo Munkullu jedhamtu keessa yeroo dheeraa ta'ani. Onismoos faa yeroo gurgurtaa keessaa bitaman Munkulluutti ture kan isaan dhaqanii mana barnootaa galanii barachuu danda'an. Dargaggoonni Oromoo gabrummaatti qabaman gurgurtaaf karaa galaana diimaa biyyoota Arabaa darbuudhaaf yeroo dhufan masawwaatti misiyooniin kuni bilisoomsee leenjii adda addaa kennuuf turan. Muka soofuu, sibiila tolchuu, wangeela lallabuu, barsiisaa qubee ta'uu waan adda addaa hin baratu turan. Isaan keessaa inni duraa inni guddaan baay'ee kan isaan jajan smart jedhanii kan isaan jajan Onismoos ture. Dandeettii inni qabu fedhaa fi qaroomina isaa ilaaluudhaan warri misiyoonii barnoota akka argatuuf gara Stockholm magaalaa guddittii Sweden Johanna Lund Missionary Training Institute akka ni dhaquuf isa ergan. Amma gaa Waaqayyo afurri qulqulluun dhaqee namatti galee jennaani waan gurguddaa hojjechuu jalqaba. Maqaa Waaqayyo haa eebbifamu. Mee ameen jedhaa. Mee ameen jedhaa. Ila afurri qulqulluun dhufee jireenya namaatti galee jennaan biyyi lafaa inni kan Waaqayyo banamuutti ka'a balballisa. Amma Onismoos nasiib silaa inni biyya akkuma warra kaanii Turkitti yookiin Pershiyaatti yookiin Indiyaatti galee irraanfatamu amma gaa karaa wangeelaa irra gore. Maqaa Waaqayyo haa eebbifamu. Amma kun biyya Swedeniiti Stockholm. Johanna Lund Bible Institute'itti galega. Okay. Bara 1876tti masawwaarraa ka'ee Kaayirootti kophaasaa ergan warri misiyoonii kophaasaa karaa itti manii attamittiin akka ni deemu garuu tikeeta isaa hin binneef hojjetaa adeeme. Yeroo hamma Kaayirootti adeeme markabarra ittoo dhiyeessaa barcuma kaasaa barkaba haraa hojjetaa adeeme. So he paid his own way until Cairo. Cairo irraa kaasee immoo Sweden yeroo deeme akkasumatti adeeme. Yeroo ka'ee akka hojjetaa doonii ta'uudhaan erga adeeme booddee Stockholm ga'uudhaan mana barnootaa Johanna Lund achitti warri misiyoonii hundumtu baratanii kan dhufan. Tarii namoonni argitan jiraachuu danda'us. Bara 1881tti Teachers Diploma erga argatee diploomaa isaa fixe waggaa 5 barate. Diploomaa isaa erga argatee fudhatee booddee bara 1881tti yerootuun dabarsin yerootuun fixin ammas fiigee biyya isaatti deebi'e. Misiyoonii ta'ee eebbifamee masawwaatti deebi'e. Amma gaa akkuma masawwaa ga'eenii itunni masawwaa yeroo inni ga'u the second Oromo expedition inni jalqabaa bara 1865 kaasee inni jiru kufeera. Si'a lammataatii fi hinuma yaalla Oromoo kana bira geenya wangeelaanii amma immoo karaa biyya Abashaa dhiifnee karaa Sudaan baanee Wallaggaan itti gallaa kan jedhuuni qoqophaa'aa jiru. Tusaan qoqophaa'aa jiranii Onismoos mana barumsaa isaa Swedeniidhaa fixee biyyatti deebi'ee gale masawwaatti. Ituu gara Swedenii hin dhaqin bakka turee gara Munkulluutti deebi'e barsiisaa ta'e. Yeroo inni deebi'ee galee Swedeniidhaa misiyoonoonni wangeela fudhatanii gara biyya Oromoo dhaquudhaaf qophaa'aa turan. On egaatu isaan qophaa'aa jiranii Onismoos namoota deemsa kanaafi qophaa'aa turan yeroo argate isa barate isan baradhe kana fudhadheen saba kootti galaa jechuudhaan duukaa ka'e. Isin duukaan deema jedhe. Yaaliin bara 1881 karaa biyya Habashootaa cufaa waan tureefi dirqamaan karaa Sudaan warra gara Wallaggaatti ta'u qabatanii adeemutti ka'an. Karaa kana jechuudha eriyaa kana Munkulluu kana keessaa ka'anii darga Eertiraa kutanii karaa kanaan gadi bu'anii adeemuudha jechuudha. Inni kun maal jedhama? The second Oromo expedition from Masawwa via Sudan to Wallagga. Asiin adeemuudhaaf ka'an. Inni kunis baay'een isaa hin milkoofne karaan isaa duwwaanii jarreen kanatti ji'a 2 fixe. Gartuun misiyoonii kuni ergaa wangeelaa fudhatanii ji'a 2 erga adeemanii booddee karaa galaana diimaa biyya Onaa Nuubiyaa qarqara Naayil biraan adeemanii qarqara biyya Oromoo ga'an. Bakka bu'aan Misir Ijipti tokko Onismoosii fi gartuusaa argee tokko akkasittiin jedha. Hojjetaa Kadiva yookiin immoo the military commander of Egypt. Onismoos ittiin jedha. Biyya Abashaa dhaquun bara kanaa du'aaf dabarsanii of laachuudha karaa Abashaa biyya Oromootti goruuni hin dhumtuuti hin dhaqinaa jedheetu hin gorses hin ajajees jedha. Kanaafi ammatti masawwaatti akka isaan deebi'aniif isaan gorse deebi'aa galaa ittiin jedha. Namni kun
kadiva Egypt yookiin immoo ajajaa waraanaa warra Egypt gorsaa fi ajajaa kadiva Misir fudhachuudhaan Onismoosiif gartuunsaa gara masawwaatti deebi'uudhaaf karaa dheeraadhaaf dadhabsiisaa ta'ee adeemuutti ka'an duraan ji'a lamaa ol itti fixe asii ol deebi'uun immoo ji'a 8 itti fixe ji'a 8 duwwaa miti kan itti fixe wanta itti fixe qaba Onismoosiif gartuunsaa ituu karaatti adeebi'aa jiranii namni Swidinii tokko G.E. Arrhenius kan jedhamuu fi Oromoon Filiphos jedhamu tokko karaatti du'anii achumatti awwaalamanii Arrhenius fi Filiphos Onismos karaatti dhukkubsatee group leaderii ta'ee ture dhukkubsatee group leaderummaa dadhabee duudhaaf ka'ee du'aaf jireenya gidduutti dheebuu beela dhukkuba balaa qilleensaa isma Phaawulos Qorontos irratti tarreessu sun hundumtuu irra ga'ee gargaarsa waaqayyootiin nagaadhaan gara munkulluutti deebi'anii galan yeroo munkulluu ga'an Onismos mana barnootaa keessaa barsiisaa hojii caafaa adda addaa qopheessuutti jalqabe ga'a boqonnaan waggaa lamaa booddee 1884 ammas si'a sadaffaadhaaf biyya Oromoo dhaquudhaaf ka'an inni kun immoo the third Oromo expedition jedhama isa kana immoo ammas hin jalqaban yeroo kana warri misiyoonii caaffata adda addaa wal geeddaruudhaan minilikitti barreessu naggaadonni baay'eenii mootummoota gibee keessumaa mootummaa Abbaa Jifaarii kaasanii hamma galaana diimaatti hin nagadu hin marmaaru warri misiyoonii xalayaa minilikitti ergatu maaloo balbala nuu banaa maaloo biyya Oromoo dhannaa wangeela lallabnaa hin barsiifnaa maaloo inuma xalayaatu deddeebisanii iddoo tokkotti ga'ee mootichi minilik kottaa galaa ittiin jedhe xalayaa sana argatanii gammadanii bara 1884tti mootummaan minilik balbala banee galuudhaaf ka'an amma gaa mootummaan minilik kuni hin balbala hin bane maaliif akka inni bane hin beekamu sababiin isaa dafee immoo yaada isaa geeddare sababii ta'eef bara 1884 ammas amma gaa Onismos fuudheera haati manaansaa ምህረት jedhamti xalayaan misiyoonotaa fi minilik gidduu karaa naggaadotaa erga ta'e booddee mootichi Abbaa Jifaar yeroo sanaa kottaa jedhe mootiin Abbaa Jifaar dhufanii na bira habarsiisanii balbalan banaa nu bira hojjetanii jedheetu mootummaan suni balbala banee ture yaalii sadaffaa kanaa fi namoonni adeemuuf ka'anii eenyufaa turan Onismos haadha manaasaa ምህረት dargaggeessa Oromoo Phexros jedhamuu fi lallaboota wangeelaa Swidinii lama Paalmaanii fi Bergman turan jarri kuni bara kanaa 1884tti gara dhuma munkulluu baanii gara Inxooxxoo galma mootummaa minilik April 1885 ga'an Inxooxxooni akkuma isin beektan biyya Oromoo kan waggaa kurnan tokko dura cabsamee qabamedha achirratti taa'aniitu bulchu Inxooxxoodha yeroo sana Finfinneen hin jiru manoota akkasiitu jijjira kanaaf Inxooxxoo kanarra taa'anii bulchu kanaaf Onismos faa tabba kanarra bu'anii laga kanarra bu'anii qaxxaamuranii dhufneerraa jedhaniitu gaa eeyyata isaanii waraqata isaanii qabataniitu dhufan karaa dheeraa kana adeemanii Inxooxxoo ga'anii mooticha minilik yeroo dubbisan tasuma isaan dabarsuu dide yaada isaa geeddaree eegi tasuma kakuu isaanii galee haale he denied jedha atattamaan jedhe biyya Oromoo dhaqu miti atattamaan iddoo kana deebi'aati munkulluu sanatti deebi'aa galaa ittiin jedhe biyya sana ari'e kanaaf the third Oromo expedition hin gaddan ituu achii galaa jiranii Onismos xalayaa tokko barreesse xalayaa isaa irratti kan inni isa gaddisiise maalinni ammayyuu jedhe waggaa dheeraa booddeen deebi'ee biyya koo dhufe yeroon deebi'ee dhufu ammayyuu akkuma koo bara sanaa garbi ammayyuu gurguramaa jira ija kootiin jedhe garboota Oromoo dargaggoota 700 yeroo isaan oofanii deemaniin arge garuu gargaaruu hin dandeenye maalan godhaa ammayyuu nagadaa jiru jedhe it is saddening jedha even this time we had to be chased away ari'amuun keenya nagaddisiisa as if we were instigators of rebellion we came with hope and joy to our land which we missed for such a long time jedha biyya yaanne biyya keenya hawwii guddaadhaan itti deebinee dhufne ari'amuun keenya maaliifi nagaddisiisa noora rabshaa kaasuu dhufne miti maaliif ari'amnaa jedha namni Dahlenberg jedhamu tokko akka dubbatutti Onismos sirna gabrummaa amma yeroo sanaatti geggeeffamaa jiru argee garaansaa guddaa gaddeedha boo'uunsaa nafne
ituu isaan ijaan ilaalanii dargaggoota Oromoo 700 daldaltoonni Arabaa ooffatanii yeroo isaan adeeman arganii homaa tokko gochuu dadhabuu keenyaan hin gaddineedha. Gara masawwaatti deebi'uudhaan Onismoos hojii barsiisummaa isaa barsiisutti fufee 1885 amma 98tti gaa achuma taa'uun dirqamatti ta'e. Sibiila boorrajjiitiin cufame. Biyya ofiitti darbuun hin cufame, hin danda'amne. Kanaaf waggaa 13 achi taa'e. Waaqayyo gaa kana keessa hojii hojjete. Sana keessa gaa waggaa 13 kana keessa Onismoos taa'ee macaafa qulqulluu keenya afaan Oromootti kan inni nuu hiike. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Hallelujah. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Seexanni balleessuudhaaf godha, Waaqayyo garuu waan guddaadhaaf godha. Tarii Onismoos ituu biyya isaa galee namoota xinnoo wangeela barsiisa ture. Achi taa'ee afaan qulqulluu macaafa qulqulluu hiikuu isaatiin garuu namoota 1000 ija wangeelaatiin bane. Hallelujah. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Akkatti Waaqayyo hojjetu. Waggaa 13 Onismoos bara kana keessa dargaggoota Oromoo gabrummaan qabaman walitti qabuun bu'uura barmoota ammayyaa modern education sirna barruu Oromoo lafa kaa'uu danda'e. Achitti taa'ee barreessuu afaan Oromoo literary language godhe. Kana booddee bara 1899tti koppii macaafa qulqulluu fudhatee gara Switzerland adeeme. Achitti macaafni qulqulluun Oromoo kan inni maxxanfame alaabaa Switzerland kuni biyya Switzerland dhaqe. Bara 1899tti macaafni qulqulluu maxxansiisuudhaaf. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Hallelujah. Mee ameen jedhame. Hallelujah. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Switzerlandin fudhatee dhaqe gaa. Achitti macaafni qulqulluun maxxanfamuudhaaf achitti itti kennee jaratti macaafa qulqulluu itti kennee maxxansa macaafa qulqulluu Switzerland keessatti hojjetamuudhaaf bara Swidinii sanaa itti kennee warra Swidinii dubbisuudhaaf dhaqee kun isa dhumaati. Hooggana misiyoonii Swidinii kan ture Adolf Kolmodiniif akkas jedhee barreesse gaa. Macaafa qulqulluu erga hiikee booddee Jaanuwaarii 1 1899 waggaa 100ffaan macaafa qulqulluu bara 1999 biyya keenyatti ayyaaneffatame. Bara 1899 macaafni qulqulluun hiikamee dhumeera. Mana maxxansaa galee almost ba'eera. Biyya keenya garuu hin geenye. Waggaa 100ffaasaatti bara 1999tti biyya Oromiyaa guutummaa keessa naanneffame ayyaanni macaafa qulqulluu 100ffaan ayyaaneffatame. Yeroo sanaa Oromoon afaan Oromootiin wangeela amanee Waaqayyoon galateeffatu yoo xinnaate nama miliyoonii 5 ture. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Waggaa 100 keessatti bu'aan ni buuse. Akkas jedhe Onismoos yeroo barreessu bara Adolfiif namichi kuni the Swedish mission directory dha Swidinii keessatti. What people are going to say about my Bible would not bother me. Waan namni jedhu sichi gaa nan gaddisiisu. I know that I have done what I could with regard to both the translation and the language. A person in my position cannot do more. Hamman danda'u hundumaa godheera. Afaan kana hiikuttis barreessuttis macaafa qulqulluu koo kanaan egaa namni si'achi waan fedhe yoo jedhe nan gaddisiisu. Namni akka kooti kana caalaa waa gochuu hin danda'u jedhe. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Donald Crummy kuni namni kun historianidha. Nama biyya Ingiliziitti doctorate isaa fudhate nama guddaa Eastern Ethiopia keessatti history specialistidha. Donald Crummy beekaan seenaan Ameerikaa tokko waa'ee Onismoos akkas jedha. Onismoos Nasib was one of the Africa's truly remarkable Christians, and indeed there seems few grounds for not recognizing that his translation of the Bible was one of the greatest intellectual feats of our era. The greatest. Barakana keessa waan gurguddaa seenaa keessatti hojjetaman keessa isa tokko yoo jenne soba mitiidha. Nama qoosaatu jedhe miti. Donald Crummy, historian. Amma gaa fixuudhaaf geenyerraa hiikaa waajii yookiin Onismoos Nasib macaafa qulqulluu hiikamee maxxanfamee Switzerlandin ture achi warra Swidiniitti nagaadhaame yeroo deebi'u Asmaraatti gale. Kun modern day Asmaraadha bara sana miti. Asmaraatti dhufee galee Onismoos do'annaa fi hojii Awurooppaa raawwatee gara Asmaraatti deebi'ee magaalaa Asmaraa keessaa barsiisaa fi abbaa wangeelaa ta'e.
yeroo sana kristiyaanonni already settled ta'anii waldaan afaan oromoo miseensota gara nama 500 qabutu tureedha Asmaraa keessa isaaniin wangeela tajaajila ture kana booddee all of a sudden erganni assignment isaa fixee bara 19 Onismos gara biyyaatti dhufe akka galu Minilik balbala saabanee kottu jedheetu itti dhaame erga hojiin dhume booddee erga hojiin qophaa'e booddee it was interesting jedha ol deebisi iddoon kuni bara sana embassy Ingiliziiti Finfinnee keessa legaasiyonii Ingiliziiti Finfinneen akka kana fakkaatti turte jechuudhumaaf bara 18 achitti gaa waggaa 35 biyya ormaa erga jiraate booddee 19 ji'a April keessa dhufee gara Finfinneetti gale kan nama dinquedha seenaanii yeroo inni Finfinneetti galu kan isa simate akka duraanii mooticha Minilik duwwaa otoo hin taane mooticha Minilikii fi Patriarkiin Ortodoksii walduuka ta'anii yeroo inni Finfinnee ga'ee mootichii fi Arkibishoopiin waldaa Ortodoksii wal ta'uudhaan isa simatan maaliif akka isaan isa simatanii interesting ture jedha seenaan yeroo dubbatu erga mooticha bira darbee booda Wallaggaan yeroo dhaqee mootichi Wallaggaa Kumsaa Morodaa hojiin inni afaan Oromootiin hojjete beekee ulfinaaf gammachuudhaan isa simateedha egaa biyyatti erga deebi'ee booddee akka durii macaafa caafuu hin dandeenye sababiin isaa tokkoffaa restrictioniin irra ture cimaadha eegumsi irra ture cimaadha lammata immoo yeroo baay'ee sabaa wajjiniin jaarsummaa taa'uudhaan araarsuudhaan gorsuudhaan barsiisuudhaan jajjabeessuuudhaan wallaanuudhaan yeroo isaa dabarsa tureedha macaafa faarfannaa tokko duwwaa fixe ergasii bara 1887tti barreesse fooyyessee bara 1927tti xumure inni erga du'ee booddeetu maxxanfame 1935tti maxxanfame macaafa faarfannaa sun nama biyya Oromoo fira Oromoo hundumaa namni kuni waggaa 75 erga taa'ee booddee walakkaa ji'a Juun 1931tti boqotee magaalaa Naqamteetti awwaalame kun naannoo magaalaa Naqamtee naannoo inni itti awwaalamedha naannoo waldaa kiristiyaanaa magaalaa Naqamtee sana nama gidiraa baay'ee keessa darbe yeroo ta'u jireenyi isaa seena qabeessaaf bu'aa guddaa kan qabu ture akka kanatti dhalatee gabrummaa booddee hojii hamma kanaa hojjetee darbe waldaan kiristiyaanaa afaan Oromoo namoota akkasii irratti ijaaramtee jirti maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu seenaan keenya kana fakkaata seenaa kana beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha seenaa kana hin beennu yoo ta'e eessa akka dhufne hin beennu maaliif akka walitti qabamnu hin beennu gara kam akka deemnus immoo hin beennu seenaa kana keessaa kan ba'u nuuf immoo ara jajjabina namni gabrummaadhaan gurguramee dabarfamee mirga hin qabne tokko erga waan amma sana ga'u hojjete nuyi isin har'aa warri biyya bilisa keessa ta'e jiraannu kuni amma yeroo kana maal gochuu dandeenya laata ilmaan namaatiif maal gochuu dandeenya laata sanyii namaatiif maal gochuu dandeenya laata sanyii keenya duwwaadhaaf miti ilmaan namaatiif maal gochuu dandeenya laata Waaqayyo nu gargaara waan gaarii hojjechuudhaaf Waaqayyo nu gargaara gaariin isa waan ta'eefi waan gaarii hojjechuudhaaf iddoo xinnootti waan gaarii iddoo guddaatti waan gaarii iddoo bal'aattis waan gaarii Waaqayyo ayyaana isaatiin seenaa akkasii nama akkasii nuu kaase Waaqayyo nama akkasiidhaan seenaa keenya hojjete namni akkasii tokko Donald Cramin kan dubbatu nama Yorubaati jedha namoota akkasii Waaqayyo kaaseetu bara keessattiin hojjetee seenaa hojjetee darba waan lafa kana socho'ee hin buqqaane dhaabee darbe amantiidha kiristiyaana wangeelaga Waaqayyo seenaa kana waan nuu kenneef maqaan isaa haa eebbifamu hin galateeffanna Waaqayyo galanni ulfinni siif haa ta'u gooftaa Yesuus yeroo kana barnoota kanaan seenaa kanaan waan nu yaadachiifteef akka wal baru deebinee eessa akka dhufne akka ilaalu seenaan attamii biyya keenya keessatti akka ta'e akka ilaalu warra maqaan qabne warra seenaan qabne akkasumaan kan badan qilleensa ta'anii kan hafan qilleensa ta'anii kan darban namoonni baay'een akka isaan jiran akka yaadannu karaa seenaa kanaa waan nu yaadachiifteef karaa seenaa kanaa ija keenya waan banteef garanniif ulfinni siif haa ta'u yaa Waaqayyo amma yeroo kanatti immoo humna ati nuuf kenniteef ayyaana ati nuu baay'ifteen
waa tokko hojjechuu akka dandeenyu anaaf jechuu dhiifne ana moo jechuu dhiifne ana wayya jechuu dhiifne ofittummaa lafa keenye gooftaa Yesuus fannoo kee sagalee kee ol kaafne waan biyyaaf ta'u waan namaaf ta'u waan fayyinaaf ta'u waan guddinaaf ta'u waan geeddaramuudhaaf ta'u waan gargaarsaaf ta'u hojjechuu akka dandeenyu ati nu gargaari kana kan dadhabsiisu hidhannaa kana kan hiikkachiisu seenaa isheerraa adda akka isheen taatu kan godhu gooftaa Yesuus waldaa kee buqqisuu raasuu kan barbaadu hojiin dinaa hundinuu maqaa Kiristoos Yesuusin immoo kan rukutame haa ta'u gooftaa Yesuus ati nu geggeessi ati nu wajjiniin ta'i hubannaa keenyaaf yaada keenya ati bal'isi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin amen.